السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرتد دكتور ديا بغيرات تنيرو كان سنجة. إيجا الحمد لله أنا جا كوتي جودا. إيجا هرد دكتور ديا يرو دربه حالا كومنتي سجل يدان كنو رندسان بريكمو تكو فيسبوك رت ماتن سين توري. أنا حالا كومنتي سجل يدان كنا شو رندسان أكاسو مكانوا والكبته حالا مسنجرا دقيقة فيتن حنجة فيتن ريكوردي وليغورو رندسان إسنر جسي جودا أكمل بكمو مسنجرين ريكورد دقيقة تقولي هنا رجوع جودا كناف دقيقة حاجة بربادة شنتاوس كودان تاوس حاجة فيتني جودا على تيرجو عند سنة رجسا بكسوما كومنتيس دقيقة حاجة فيتني جودا كودان تاي شنتاي لما تاي سجتاي تقطعي حاجة بربادة على سكري كنا جوا عند سنة رجسا كلاس الباتني جودا كناف وان باي تكبري دادا أكر فايدة متن أبدين كباكا سنة تلوية جودا إجا ريوتن تيا كم فايدة منو أبليكيشن إذا garuu gara applicationichaa yookiin gara barumsichaan darbuun duratti warroonni haga irraa YouTube channel kee hin argin akkasumas subscribe godhin akka subscribe gootan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Okay, subscribe godhuudhaaf akkasuma YouTube channel kee argachuudhaaf bakka YouTube keessanii galtu jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo YouTube keessan galtan bakka search kana irratti click ni gootanii achi booda maqaa kee ni barreessitu. Maqaa kee Barsaa Mangistuu Oromoo Aappii ni barreessitu. Barsaa Mangistuu Oromoo Aappii ni barreessitu ni baay'ee chuudha. Egaa haala kanaan viidiyooleen kiyyaa fi akkasuma maqaan keessan ni baay'ee irratti click ni gootu. Profile kee irratti click ni gootu. Achi booda kanoo as jalatti maqaa kee jalatti subscribe gochuun jirti irratti click ni gootanii bifa kan ta'e jijjiiramte achi booda wanni takka argamu dargaratti ni baati oonii gootu irratti click ni gootanii yeroo tokkoof bas akkasuma bakka viidiyoo yookaan click ni gootu. Viidiyoon ani asirratti post godhe hunda tartiibaan irra deemtanii irraa barachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma hiriyoota teessaniif gara Facebook keessanii share yoo gootan baay'ee tokko kan isin gargaarudha jechuudha. Kanaaf hunda wantoota isin dhibe maqaa kiyya asirratti search godhuudhaan akkasuma subscribe godhuudhaan irraa barattanii gara Facebook keessanii hiriyoota teessan affeeruudhaan akka irraa barattanii wal barsiiftan jechuudha. Okay, gara barumsichaatti yeroo deebinu jechuudha. Egaa akkuma isin jedhe application kan fayyadamnu application chikinoo kana jechuudha. Tajaajila kenna comment ka jokan. Eessa argannu jechuudha Play Store keessaa jechuudha. Play Store keessa ni galtu garuu ani link isaa waliin post ni godha rakkoon hin jiru. Yeroo link jirtu dootan Play Store isin gasha. Ala kulaal Play Store keessa ni galtu. Ba Google Play horatti jechuudha. Tajaajila kenna comment itti ni barreessitu jechuudha kunoo kana. Yoo kana wala sanii dhufu kana jechuudha. Kana jechuudha tajaajila kenna comment videos ka jiru jechuudha. Egaa namni waan fadhee qabuuf buusuun irraa hin eegamu isin ni buufattu jechuudha. Okay, opera tan isin argisiisa. Haala kanaan isinii bana jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii bana wanni tana oonii gootu haala kanaani. Okay, haala kanaan wanni bakkeen sagalee gad qaban asirratti fuula mobaayilaa keessa irratti ni baata jechuudha. Yoo keessaa illee baatan hin baddu jechuudha. Kunoo akkanumatti fuula mobaayilaa keessanii gubbaa teessi jechuudha. Okay. Haala kamiin sagalecha erguu dandeenya haala kamiin koomentichi sagaleedhaan erguu dandeenya jettan jechuudha. Egaa ishirratti click ni gootu jechuudha. Ani ammoo anan rekoordii waraabutti yeroo naaf waraabdu jechuudha. Kanaaf suuraan isin argisiisaa jechuudha. Okay. Egaa haala kanaan isinii banti jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii bante ishirratti click ni gootanii yeroo irratti click gootan haala kanaan sagalee isinii waraabdi jechuudha. Haga yeroo tokkoof yeroo click gootan sagalee isinii waraabdi. Haga barbaadan haasoftanii daqiiqaa 2 ta'us 3 ta'us sekondii 30 ta'us daqiiqaa 10 ta'us jechuudha. Haga barbaadan haasoftaniiti raayitiin irratti click gootu jechuudha. Achi booda ni baddi. Tennoo shabakaan keessanoo da'iifa ta'e shabakaan keessaniin sagalicha ishiin yeroo kalaas isiin raayitii kana yeroo click itti gootan sagalicha haffazdee jirti jechuudha. Sagalicha eessa argannaa akkamitti koomenticha godhuu dandeenya jettan jechuudha. Achi booda jettee as keessa ni baatu gonkumaa'u.
اوكي فكينا فيسبوك اللي على له اوكي حالا كان يرو فيسبوك سنجل دني جولا ما فكينا في كيف مرة تارجنو اگر اسن تيا كسم فيسبوك انا فلوي قد انك تين على جولا انتو تا هارو ابديت تان اكسما ارت بوست كان تاو راي جولا كان في يوتيوب channel كي سايس akka subscribe gootanii achirratti haalaan hordoftan jechuudha viidiyoon kiyya baay'inaan achirratti kan post ta'u kanaaf channel san akka subscribe gootanii jechuudha fakkeenyaaf ishiismu komentichaa goonu fakkeenyaaf komentichaa goonu asirratti bakka wanti klikni gootanii achi booda jechuudha bakka kana yeroo tokkoof gadi qabdu achi booda paste ka jettu ni baati haala kanaan jechuudha okay haala kanaan linkii kana jechuudha akkatti linkii isin baasa achi booda seendi kana klik itti goota okay wifi kee dadhabaadha wanta hin beeku okay haala kanaan ergina jirra jechuudha kanaaf amma linkii kanarratti yoo namni asirratti klik godhe sagaleedha jechuudha namni sagaleedhaan dhaggeeffachuu danda'a jechuudha akkasuma kan messengeris akkasuma jechuudha akkasumatti waraabdaniiti yeroo haala saniin akkuma sanii jedhanitti waraabdan irratti yeroo tokko waan app irratti klikni gootanii akkuma daqiiqaa isin waraabdu daqiiqaa haga barbaadan haasotanii raatii irra klik gootanii irraa ni deebitu messengerii nama erguu barbaadan san jechuudha dhattanii bakka barreeffamaa san gadi raggattu jechuudha yeroo gadi raggattan paste ka jedhu isin baa paste irratti klik gootanii achi booda seendi gootu jechuudha nama san bira sagalee ta'e daga namichi yeroo irratti dhahe haala saniin dhaggeeffachuu danda'a waan isin jettan jechuudha kanaaf yaada qabdan haala kanaan koomentiis walii kennuu dandeessu akkasuma messengeris wantoota barbaadan jechuudha kanaanuu jechuudha fakkeenyaaf sagalee kana waraabdanii sagalicha yeroo waraabdan sagalee keessan feesbuuk irratti poost godhuu dandeessu jechuudha bakkuma barreeffamaa san gadi qabdaniitti paste gootanii linkii ta'etti post sinif ta'e jechuudha yeroo sinif post ta'e achi booda namni yeroo linkii jalatti ta'e sagalee ta'e wanni ta'aa fi namichi yaada sin dabarfatu san dhaggeeffachuu danda'a jechuudha egaa yeroo sanatti barumsa keenya kanarraa kana fakkaata barumsa biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa galatoomaa waan hordoftanii fi viidiyootti ilma oromoo hundaaf sheer godhuun dagatinadha jiraadhaa galatoomaa